Tole maqaan kiyya Ilee Fullaasaa yookaan Jabeessaan jedhama. Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu keessattan dhaladhee guddadhee barnoota illee achumatti sadarkaa jalqabaa hafee iskuulii achumatti baradhee jechuudha. Hayyee mee har'a waa'ee fincilaatti wanti kaasuu deemnu fincila jechuun maali? Fincila jechuun waan namaan taane tokko mormuu jechuudha. Mormitee itti finciltee harkaa waan sitti deemu san yaada sitti deemu san yookaan immoo roorroo sirra jiru gabrummaa sirra jiru mormitee finciltee ofirraa dhorkuudhaaf yaaluu yookaan diduu jechuudha. Asirratti fincilaa fi jeequmsa uummanni keenya yeroo addaan baafatin maquma tokko waamanii yeroo itti jechi kun jalaa wal dha'ee fincilaa fi jeequmsa yookaan mormii fi jeequmsa odoo addaan baafatin ijoollee fa'aa ittiin sadarkaatti jibbuutti fa'aa barnootaan barattu ati maaliif jeeqxaa fa'aa yeroo jedhaniitu jira jechuudha. San fincilli akkuma nama si ibse mormuu yookaan diduu. Jeequmsi immoo waan argitee akka maraataan fa'aa gabaa jeequu, machaa'an fa'aa mana dhugaatii jeequu, jeequmsi kan akkasiiti. Barataan Oromoo yeroo kamiyyuu if falmata, if fincila, inni dida malee hin jeequ. Hiikan gamanumaan jeequmsaa fi hawaasni keenya illee booda kana sirreeffatee mormii barattootaa malee jeequmsa barattootaan jedhu duraan nama hundaaf hin galle asiqaa kanatti fincila barattootaa yookaan immoo mormii barattoonni godhan jedha malee hawaasni jeequmsan jedhu dur maaliif mootummaa jeeqtuu mootummaa kana dhagaadhaan kuffisuu hin dandeessu qixxaa nyaattanii fa'aa jeequmsa ooltuu namaan jedhu ture. Waggaa 15 kanaan dura yookaan 16 kana yeroo ani jalqaba iskuulii galee ta'u waan kana mootummaa yaada mootummaa mormine jeequmsa sadarkaa mana barumsaatti kaafnu jechuudha. Hayyee ati fincila yoom jalqabde? Yoom itti hirmaatte? Fincila jalqabaati. Fincilaan yeroo mana iskuulii galuu naannoo akka lakkoofsa biyya saniitti 2000 fi bara 1996 barattoonni mana barumsaa haayiskuulii aanaa Jalduu yookaan mana barumsa Jalduu sadarkaa lammaffaa mormiidhuma qabu fincila kana wal qindeessaniituma ba'anii yaaduma argitee mootummaan gadi diriirsee caasaa isaatiin ittiin uummata Oromoo sadarkaa aanaa saniitti fa'aa yeroo cunqursu irraa mormuu jalqabne jechuudha. Gaafa san jalqabe jechuun nan danda'a. Tole fincila jalqabaa irratti haalli ture maal fakkaata? Hirmaannaan hawaasaa namni dhugaatti hirmaatu hiriirri san duran turre sodaanis jiraachuu danda'a. Haalli ture maal yaadatta gaafa? Haalli fincilli gaafasii akkam fakkaataa hawaasni itti hirmaatu waan jedhu natti fakkaate gaafiin ati na gaafatte yookaan immoo isa ammaa kanaan akkamitti wal cinaa qabdee ilaalta yoo naan jette gaafasii rakkoo jiru hawaasni hundi sadarkaa wal fakkaatuun hubatee ittiin deemu. Barattootuma keessaallee kan waan biraa itti fakkaatee odoo hin hubatin sirriitti bu'aanfaa hin jiru jechuudha. Baay'ina barattoonni wal bakka tokkotti ga'anii sagalee dhaadannoo dhageessisan kana dhiphatanii shororkaanii yeroon itti barattoonni keessaa muraasni xiqqoo bilchina gaaffii waan akka dhimma rakkoo Oromoo kana gadi fageessee hin hubannee fi bilchinuma siyaasaa haala deemsa cunqursaaf gabrummaan kun sirriitti feefi itti mul'anne waan biraa itti fakkaatee yeroon bitaa itti galu jiru. Garuu amma yoo ilaalte namni hundumtuu sadarkaa tokkoffaatti illee sadarkaa argitee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa jedhanillee yuunivarsiitii hanga yuunivarsiitii dhaabbilee olaanoo barnootaatti amma hubateetuma rakkoo Oromoon keessa jiru cunqursaa sirni gita bittaa biyya san bulchu uummata Oromoo irraan ga'u gadi fageenyaan hubateetuma du'aaf ajjechaadhaan itti seenaa jechaadha shakkii tokko malee. Sirriitti hubatee jira kan durii sanii gargar. Tole gamtaan barattoota gaafa san akkam fakkaata? Wal jala deemu ijoolleen yeroo baay'ee hoggaa irratti fa'aa nama fa'aa godhanii fi eegsisanii akka ijoolleen hin baqanne fa'aa ulee dafaa waltumaa turan yaadannoo isin qabaatte haala san maal ture haalli san?
sani na yaadadha bara November 29 yookaan immoo sadaasa 20 bara 1998 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookaan immoo 2005 jechuudha. Barattoonni keessaa mimmiliqanii deemuufaa hanqa akka jedhan jiru. Gaafas barattoonni kun akka keessaa miliqanii hin deemne tokkummaadhaan akkuma warra hubateetti warri argitee keessa sossodaatee babbaqachuu kajeelu kun akka keessaan baaneef dargaggoota gurguddaa qaama gurguddaa ta'anii sadarkaa san jiran itti filleetuma dhoowwisiifne jechuudha. Humtuu keessaa miliqee bahuudhaaf hin dandeenye. Akkasumatti waluma faana tokkummaadhumaan kan jaalatus hundumtuu hin jaalatu. Akka aanaa jaldu yookaan akka mana barumsaa jaldu sadarkaa lammaffaa sanitti namni fincila irraa dhiyeessu hin jira miti. Namoonni hubannoo fincilaa kanaa fi barataan akka mirga Oromootiif falmatu sirriitti gadi fageenyaan hubannoo hin qabne keessaa miliqanii gara mana ofiitti galuudhaaf kan yaalanuma jiru. San sadarkaa gaafasitti dhoowwuun danda'ameera. Sadarkaa hundaan kallattii hundaan dhoowwuun danda'ame barattoonni bifuma tokkoon wal jala yaa'anii sagalee dhaadannoo dhageessifachaa namuusan fincila gaafasii irratti hirmaataniiru. Tole dhaabni barattoota sochoosaa ture yookaan ture duubarraa kan sochoosaa ture eenyu achitti immoo kan hoogganaa ture eenyu hiriira jalduu kanarratti. Dhaabni barattoota gaafasii sochoosaa turee fi yookaan immoo qajeelfama kenne jiraayii barattoota immoo keessaa akkamitti barattoonni eenyuun hoogganamuu kamtu eenyutu faat dursa kan jedhuuf deebinii ani deebisu yoo jiraate walumaan galatti yeroo sanitti addi bilisummaa Oromoo qeerroo yeroo san hundeessuu jalqabeerraa barachaa falmachaa barachuu kan jedhu gadi fidee san harkaa fudhannee keessummeessinee hojiitti kudhaaf qophii turre. Karaa biraa immoo dhaabni koongireesii biyyoolessaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaatiin hoogganamu yeroo sanitti filannoo lafa sanitti yookaan aanaa keenyatti injifatanii sadarkaa Oromiyaa guutuutti injifatan jechuu dandeenya. Garuu aangoo argatanii ittiin biyya isaanii hoogganuu yookaan bulchuu hin dandeenye. Asirratti aariin kun lamaanuu jira. Qajeelfama barattootaaf addi bilisummaa Oromoo qeerroo jalqaba gurmeessuu jalqabeef gadi baasee fi haalli korojoo hatanii oppiidiyoon gaafasii akkuma ammaa kana mata jabeettidha. Keessattuu aanaa jalduu sanitti gadi baatee rasaasan kan dursitee nama dhooftu oppiidiyoodhuma lafa saniitii fi poolisii naannoo saniiti beekamaadha. Saniif gaafasii qaamni qajeelfama kennee dhaaba adda bilisummaa Oromootitu barattoota Oromootiin sadarkaadhuma hundatti gadi ba'aatii barachaa falmachaas baradhaan dandeessan jedhee qajeelfama gadi kenne kana akka barattoota aanaa jalduutti si'aayinaan fudhannee hojiitti kuudhaaf wanti nani gaabbuun jiru dhugumatti hojiitti hiiknee jirra jechuu barbaadetanii barattoonni gaafas immoo waan kana sirriitti adda duree ta'anii qindeessan eenyu fa'a kan jettu barattoota hedduudha. Garuu maqaa hunda yaadadhu Tasfaayee Bookaa jaala qabsoo kiyyaa yookaan immoo hanga wajjin turre keessa waan gurguddoo kan wajjin dabarsine tokko isuma jijjiru ijoolleen baay'ee jiru maqaa isaanii amma yaadadhu dhiifama jiru barattoonni hedduu jiru maqaa isaanii amma yaadadhu namootuma akka Tasfaayee Bookaa fa'aa kan wareegaman illee numa jiru isaan hundumtu waan kana numa hirmaatu jechuudha. Tole mees ilaalchi poolisiin gaafa barataaf qabu akkam ture barataa poolisiin akka diinatti jibba ture gaawween nariyaa itti dhukaasee na jechuudha akkam ture gaafa naannoo sanatti poolisiin ilaalcha akkamitti qabu walumaa galatti. Okay, hariiroon poolisii fi barataa jidduu jiru maal fakkaata yookaan immoo ilaalchi barataan poolisiidhaaf qabu yookaan immoo ilaalchi poolisiin barataadhaaf qabu maal fakkaata gaafinaan jetteefi ilaalchi poolisiin barataadhaaf qabu sadarkaan Oromiyaattuu ilaalchuma akka argitee diinummaati qajeelfama wayyaan irraa fudhatee gadi dhufuun barataan Oromoo tokko gaafii mirgaa yeroo gaafatu dha'ee ajjeesuu yookaan qabee hidhuu irraa kan hafe ilaalcha gara laafummaa wayiitu poolisiin isin qabu barataanis immoo poolisii yoo arge akkuma diinatitti ilaalee ofirraa yookaan jalaa baqachuu yookaan yoo dandeetan kaarfii irratti fudhachuu malee
hariiroon isaan lamaan jidduu jiru hamtuudha jechuu barbaade. Gaafa san kaabineet haa ta'u poolisootas haa ta'u qaama mootummaa fedhallee kan yaadattu warra jaldu keessa barattoota miidhaa ajjeesaa ture eenyu fa'aa ture walumaa galatti yookaan immoo. Gaafii kanaaf kaabineen aanaa jalduu hundi isaaniitu deebii ta'uu danda'u. Maaliif mata jabeeyyiidha hawaasni naannoo sanii warra gaafa 2005 yookaan immoo bara 1997 filannoo sadarkaa biyyoolessaa deemsifame korojoo hatee humnaan uummata Oromoo cunqursee uummata aanaa jalduu achitti burjaajessee afaan qawweetiin nama miidhaa ture. Kaabineen aanaa jalduutii fi poolisii achi jiran hunda isaaniiti. Namni keessa garaa namaa laafa jedhamu agas maraa hin jiru jechuu nan danda'a. Kanaaf namoonni yoggas aanaa san bulchaa turan poolisii aanaa sanii hoogganaa turan namni gaarummaadha yaadadhu hin jiru. Gaafa fincila guddaa jaldu irratti geessu kana barattoota meeqatu du'ee meeqatu hidhamee miidhaan kamiitu ga'ee ture? Barattoonni aanaa jalduu yookaan immoo barattoonni mana barumsa jalduu sadarkaa lammaffaa namuusa isaanii eeganii qaama mootummaa yookaan poolisiin laal nan yaadadha. Poolisiin qaama keenya wayyaaneen diina keenya dhaadannoo jedhu ofuma kiyyaafuu akkasitti harkaan maarkeriidhaan qalamaan waraqaa irratti kanan barreessaa bule keessa nan yaadadha. Barattoota akkas qaaman ol dheeraa ta'anitti kennee baatanii deemaa turan dhaadannoowwan garaagaraa wajjin jechuudha. Maaliif mukatti godhannee ittiin mijeeffachuudhaaf yeroon arganne poolisiin qaama keenya wayyaaneen diina keenya barataa Oromoo jedhee dhaadannoo akkanaa baatee deemu itti dhukaasanii ajjeesanii jechuudha. Barattoonni keenya gaafas namni dhagaa darbate hin jiru hanga dhumarra barattoonni meeqa nu biraa madaa'anii kanneen immoo nu biraa wareegaman jechuudha. Warri nu biraa wareegaman hiriyaa kiyya ispoortiillee akka gaariitti kan wajjiniin hirmaannu mana tokkotti kan wajjiniin gallu baay'ee kanan jaaladhu Nuurasaa Girmaati warra wareegame keessa jechuudha. Inni lammataa Habtaamuu Baay'ataati. Sadaffaan Abbabaa Ajjamaati jechuudha. Gaafas battalatti rasaasan kan nu biraa wareegamanii jechuudha. Tole. Hawaasni naannichaa yeroo balaan kun namarra gahu maal jedhan yookaan namni du'ee barattoonni kaan miidhaan irra gahee maal jedhan ilaalcha akkamiitti yookaan sochiin hawaasa keessa maal ta'e? Haala guyyaa gaafasii ta'een hawaasni aanaa jalduu akkamitti ilaalanii yookaan immoo maaltu itti dhaga'ame kan jedhu miira uummataa ibsuudhaaf gaafas gara dhumaa hawaasni aanaa jalduu yookaan immoo uummanni naannoo sanii shakkeen beeku. Fincilli dhufee jennaan barattoota isaaniitti irratti haafuuti ofumaafuu dursanii ba'anii barattoota wajjiniin falmatu. Fincila gaafa amma na gaafattu kan gaafa 1998 yookaan immoo Noovembarii 29 2005 kanaan dura torbee tokko haa ta'u dursee kan guyyaa gabaa guyyaa roobii ture tokko nan yaadadha. Fincila san itti jabaanneetuma barattoota muraasa wajjiniin kaasetan ture. Achumarrattuu namoonni gabaa dhufan dubartoonni dhiirri shimala isaanii qabatanii nu wajjiniin gabaa keessa naanna'anii sagalee dhaadannoo dhageessaa turan jechaadha. Waa shakkuu miti. Gara gaafii ati na gaafatteetti yoon deebi'e gaafas ani barattoota Oromoo gaafas rukutamanii yeroodhaaf lubbuun keessatti haftee mana yaalaa qaqqabsiisuudhaaf nama Katamaa Xaafaa jedhamuu fi Habtaam Nuurasaa battala sanitti lubbuun keessaan baane isaan lamaan uummata wajjiniin baannee reeffa isaanii yookaan warra rukutame kana baannee gara Ambootti geessuudhaaf deemaa turre. Waan gaafas ta'e uummanni hoggasuma akka galgala san barattoonni keenya dhume jedhee fardeen yaa'anii marsanii eeboo isaanii fudhatanii meeshaa qaban qabatanii barattoota isaanii tumsuudhaaf yookaan immoo roorroo geesse qolachuudhaaf akka yaa'an dhaga'ee tan jira jechuudha. Hoggas gara Ambootitti barattoota kana fuudhee deeme jechuudha. Tole walumaa galatti lubbuu meeqa ba'e poolisii meeqa du'e barattoota meeqa du'e gaafa san yaadatta? Gaafas barattoonnis forfeen kennine waan deemame san keessatti qolachuu yaalaniiru qaama isaan irratti tankaarfii fudhate lakkoofsa noon beekus baadhe akka gara kaanitti nagaan hin galchine
Maaliif aga danda'an gumaa isaanii baafatan jedhee tan abdadhaa nagaan biraan galle jechuudha. Barataa jalduu dhaananii nagaan biraa galuun hin danda'amu. Dhiyoo kanas ati sin beektaa isuma fincila 2016 kana akka itti barattoota fuuldura hiriiranii waan of harkaa qabanii lolaa turan nama hundatu beekaa jechuu barbaadanii. Barattoonni kun kan du'an maal hin du'an rasaasa mootummaa poolisiitti dhukaasen du'e? Kallattii rasaasa poolisiin dhukaaseen ajjeefamanii jechuudha. Gara jabummaadhaan ajjeefamanii poolisiin dhukaaseen barattoota kana sadan gaafas battalatti ajjeesee namni gaafas rukutamee lubbuudhaan irraa hafe namoonni mammadaanii hedduudha. Namni nama hospitaala Ambootitti fudhannee deemnee lubbuusaa waan nu hambisee siin jedhu katamaan irraa hafuusaa nan beeka laphee irra rukutamee hafeera inni akka jiru tan beeka jira. Barattoonni kun ogummaa isaanii akkamitti baafatanii maaliin poolisoota kan akkamitti dhagaadhaan tumama uleedhaan tumanii ofirraa? Egaa meeshaan barataan qabuuf itti waa ofirraa qolatu dhagaadhumaa fi uleedha. Kanumatti fayyadamanii barattoonni hanga danda'ame jala dhaabbatanii odoo olii gadi raafamin haduu awwaara hamaa ture gaafas na yaadadha. Namni awwaara fuuja keessa hubatee waliin argu gara dhumaarraa haa ta'u bakki fincilli kun itti adeemsifames haala sirriitti mijataa hin turre dallaa namaa keessa olii gadi goruu magaalaa keessatti waan ta'eef gurmuun barattootaa addaan haa faca'u malee warrumti hafe xiqqeenyan wal bira dhaabbatee qolachuu yaalaniiru. Waan nama qaanessuu miti. Tole. Waliigala fincila san booda nama baay'ee jedhamee akkuma beekamu gaa waliigala nama meeqa hin ta'u kan hidhaman fayyaadatu keessa. Barattoonni odoo nuyi qabamnee hin hidhamin dura hidhaman gara nama yoo dogongoruu baadhe gara nama 22ti. 22 sunuu haalli achi jiru gaa argitee rakkoodhumaan sobumaan waan tokko tokko qindeessanii barattoota keenya miidhuudhaaf mana hidhaatti dhaqanii nama hunkuruu malee haalli sun dhugaan kan barattootaati kan uummata Oromoo ture yookaan kan uummata jalduu ture gaafasi. Gara barattoota namoota kaanis barattoota kan hin ta'in na yaadadha nama akka Waasee Gaaddisaa fa'aa obboleessa isaa wajjin hidhaa turanii namoonni biraa namoonni barataa hin ta'in illee mootummaa irratti fincila kaasiftaa barattoota qindeessitaa walgahii teessiftaa hin deeggarta jedhanii namoonni hidhaman keessa jijjiru namuma akka Waasee kana jechuudha maqaa hunda isaanii yaadadhu gara nama 22 hidhamaniiru. Gara waggaa tokkoof wayii hidhamaniiti bilisa ba'anii jechuudha. Tole ati akkamiin hidhamtee akka dhuunfatti manaa dhufanii si fuudhamoo Amboo deemtee Amboo irratti qabamu akkam ture? Ani haala sila jalaa miliquudhaaf odoo mijeeffachaa jirru haalichi basaasa isaanii wajjin hin dandeessifne to'annaa isaanii jala oollee jirra. Namoonni hoggas hidhamne nama 5 waan san hundumaa deebisaniiti nurratti murteessanii jechuudha. Waan ta'e hundumaa himannaa sobaa ragaa sobaa bakka garaagaraatii qindeessanii waan waliif fakkaanne adabamnee mana hidhaa keessa dararaa adda addaa argine turuu dandeenyeerra jechuudha. Tole hoggas osoo murtii sirratti hin kennamne hangamii fidamte achii yoo murtii kam sirratti murtaa'e ture? Haalichi rakkisaa ture nama 3 galmee tokko irratti nama 5 nu himatanii nama 5 keessaa namni 3 barattoota nuyi Tasfaayee Bookaa anaa fi Zeenaa Bacharaa barattootuma haayiskuulii yookaan immoo mana barumsa sadarkaa lammaffaa jalduu turre. Ajajaa dhibbaa guddataa badhaadhaa fi ijaaraa ba'eessaa immoo gaafas bakka fincilaa sanillee jiranii dhiibbadhumaan sobumaan himatanii murtee tokkoon isaanii nama 2 waggaa 6 adabanii barattoota nu 3 immoo hidhaa jabaa umurii guutuutti nutti murteessanii jechuudha. Hidhaa umurii guutuu nutti murteessanii haa ta'u wanni na gaddisiisuu fi wanni gaafas akka malee natti dhagahame yoo jiraate namni waa fincilaaf ba'eef yookaan immoo mormiidhaaf mirga saba isaatiif waan tokko dubbatee gadi ba'ee nagaan galuu dhiisuu danda'a, du'uu danda'a, hin beekna, hidhamuu danda'a. Garuu
namni abbaa alangaa godina Shawaa Lixaa ture gaafa Saamboo kan hoogganu abbaa alangaa waliigalaa ta'ee namni Malaakuu Kumsaa jedhamu murtii hisa dhumaa murtii du'aatiin akka nu adabdanii jedhee dhaddacha irratti abbaa seeraa gaafatee jechuudha. Duraan walii galanii waan jiranii fi walitti himanii waan wal dhaga'anii deemaniif namni sun barattoota Oromoo nuyi umuriin keenya 18 ta'e fakkeenya dhuguma dubbachuudhaaf anaaf Tasfaayee Bookaa gaafasi ofuma isaaniitiif odoo nu gaafatin akka manni murtii tarii yoo laalellee murtii gadi nu siqsuuf hin dandeenyetti waggaa 22 nuuf taasisanii jechaadha. Umurii keenya ofuma chaarjirra 22 nuuf taasisanii 22 guunne gaafas lolachuu 22 ofuma isaaniitiin nu barreessanii chaarjii ittiin himatanii irratti nu kaa'anii jechuudha. Kanaaf barattoota Oromoo umuriidhaan argitee mana 20tti gadi jirru isaan immoo namni sun dhaabbatee ofiisaatii dhiyaatee dhufe abbootiin alangaa kaan dhiyaachuudhaaf gahaa ta'anii osoo jiranii hoogganaan abbootii alangaa godina Shawaa Lixaa ta'ee osoo jiru namni sun gaafas waan gurraacha wayii uffatee dhufe galmee qabatee barattoota kanarratti murtee isa dhumaa murtii du'aa akka nu dabarsitan kabajaan gaafannaa jedhee baay'ee na gaddisiise jechuudha. Waan deemsa sanarratti ta'e haa ta'u manni murtii sun dhiibbadhumaan murtee umurii guutuu nutti murteessa jechuudha barattoota sadan. Tole haala mana hidhaatti ceenaa walumaa galatti jalqaba isatti hidhamtee eessee safaa si geessan achi booda jalqaba waajjira poolisii aanaa jalduutti hidhame achi immoo qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaatti illee baay'ee nu dararaa turanii saniin booda immoo mana hidhaa Ambootitti nu hidhanii jechuudha. Karchallee Ambootitti nu hidhanii achi turre jechuudha. Deebisanii ammallee ergan waan san hundaa dabarsee bahee ammas ana achumatti deebisanii akka malee itti miidhaa guddaa miidhaa qaamaan irraan gahan jechuudha. Mee haala qabiinsa mirga dhala namaa mana hidhaa keessatti ture akka dhuunfattis akka ta'e akka Oromootis maal fa'aatu irra gahee ture achi keessatti hidhaa akkamitti nama dararu? Hidhaadhaan baay'ee nama dararu beekamaadha. Tarii namoonni achi keessatti lubbuu namaallee galaafatan jedhan kunoo dhiyeenyatti illee reefu kana himatamuu qabanii yookaan himatamanii to'annaa seeraa jala oolan wanti jedhamus dhaga'amaa jira. Haa ta'u akka dhuunfaa kiyyaatti yookaan immoo akka nuyi barattoota saniitti yoo ni hubadhe baay'ee nu dararan baay'ee tokko nu dararan waan argite jechuudhaaf sin dandeessifne nama qabaniiti luka kana walitti hidhanii cancaraan luka walitti hidhanii akka deemuu hin dandeenyetti bishaan keessa fa'aa akkana gangala jedhanii gangalchanii huleedhaan tumanii awwaara keessa gangalchanii aduu keessa fa'aa nama teechisuu bishaan nama jalatti naqanii fa'aa mana keessa nama bulchuu adabbiidha fa'aa jedhanii manarra nama naannessanii fincaan namaa jala nama bulchuu waan akkasii jechaadha. Maaliif nama rakkisa ibsuudhaafuu namatti ulfaata baay'ee rakkoo ture jechuudha. Tole ati cancala baatteetti achi keessa jiraattee jechuun dhaga'ee akkasumas sanumaallee harka keenya cancala miilatti hidhatteetuma kubbaa fa'aa taphattaa turteedha jireenya achi keessa akkam ture meesanii walgahii? Cancala baadhee yeroo itti kubbaa taphadhee jira. Kubbaa saaphanaa hiriyoonni kiyya jiru wajjin achi keessatti hin taphannaa. Hawaasni illee lulaalanii itti bohaaru. Inni taphannaa gaafa lukti hin hidhamnes gaafa na hidhanis ittiin taphachaan ture jechuudha. Gareen kubbaa saaphanaa kana taphatu ijoolleen Oromoo baay'een achi keessa jiru. Biyyoon itti salphattu achuma keessatti dhaananii kan ajjeesan Geetuu Baqqalaa fa'aa achi keessa ture sirriitti taphataa. Tasfaa'umti Bookatis hin taphataa. Ijoolleen hedduu taphatu turanii hiriyoonni keenya. Anis narraa hiikuu didanii lafti gannaa rakkadhee kubbaa kana taphachuu kajeeleennaan ittumaan seenee taphadhee gaafan taphasanii injifannullee garee kiyya wajjin injifadhullee namoonni baay'een gammadanii hiyyanii hanga dallaa sun jeeqamee poolisiin fa'aa namatu dallaa irraa yaa'e se'anii qawwee guurratanii dallaa qarqara naanna'anii nama keessatti seenanii nama fa'aa uleedhaan tumanii waasaa wallaalanii jechuudha. Namoonni gammadaniitu ani cancalaanii kubbaa taphadhee itti maanolutaalee kubbaa rukutaa kaasaa maal jecha san injifannaani namoonni gammadanii akka malee wacanii hiyyanii haamilee naaf kennuudhaaf sirriitti sagalee ol kaafnan poolisoonni jeeqamanii nama baay'ee uleedhaan tumanii jechuudha dallaa seenanii akkas ture.
Tole mana ana keessatti eenyu fayyadamee yaadannoo nama jabaa tokko fa'aa achi keessa jira kan mana hidhaa akka fedhatti jigsee bahu tokko fa'aa mee maal fa'aa eenyu fayyadatta namoota hedduu baay'ee namicha sanii nutti. Namni ajaa'ibsiifadhu akka ati na gaafatte namni achi keessa ajaa'ibsiifadhu nama jajjabaatu jira. Kana san jechuu hin danda'u dhugumatti ijoolleen hiriyoota kiyya nama baay'een namni umuriidhaan wal fakkaannu kaayyoon keenyallee wal fakkaatu namoonni jajjaboon turaniiru achi keessa. Kan akka argitee sisaa yaa ta'uu fa'a namni akka ammaatettu kunan akka barbaadetti mana hidhaa jara kanaa kallattii feete lafa jalaan haa ta'u karra isaanii saaqee bahuudhaaf dandeettii qabu tokko hin jira sisaa haa ta'u jedhama. Mee maal fa'aa godhe akkamitti dhaadhampee gaafa ati gaafa lafa jala qotee baay'isan nutti. Sanii lafa fa'aa dallaa mana hidhaa san keessatti kallattii biraatiin bakka ta'anii muka waa hojjetantu jira. Muka kana soqanii maal godhanii walitti gaggalchanii waan tokko miidhagsantu jira. Ogummaa harkaa ta'e. Ogummaa harkaati. Mukarraa waan tokko hojjetanii gabaatti dhiyeeffatu achuma keessatti jechuudha. Lafa bakka sanitti hojjetanii akka bakka sanitti nama jabaa nama akkasaa nama waan inni jedhe galmaan ga'u barbaade haala san argitee bareechee diizaayinii san kennee fi boolla mana san keessatti suutan qochisiisaa yoo xiqqaate gara ji'a akka itti fudhatetti natti hime isatu natti hime waan kana hundasaa achi keessaa amma immoo deebisee nama isaan dhoksuu fi icciitii qabachuu danda'u nama cimaa akkasaa barbaade argate jechuudha. Maalaan godha? An gaafa isaan dubbii xumuranii nama boolla qochisiise isa wajjiniin achi keessa seenanii namni sun Damisee jedhama mucaa qaaman xiqqaadha jabaadha immoo nama san fudhatee achi keessatti nama biraa nama achi keessa kaa'ee isaan boolla keessa seenanii boolla san keessa biyyee irra garagarchee balbala cufee hidhee too deeme jechuudha. Namni biraa namni barbaadee argate maaliif san icciitii san nama himuu hin dandeenye waan fe'ellee yoo ta'e nama icciitii san qabatee isaan halkan akka achi keessaa ba'anii deemuu danda'aniif nama tolchuu argate tarii nama hunda'uu maqaa dha'uun barbaachisaa ta'uu baates nama sanillee maqaallee natti bee jira anis beeka nama jabaadha namuma aanaa jalduu sanii nan beeka nama jabaa tokko argate waan san hojiitti hiikee achi keessaa ba'ee jechaadha. Yeroo tokkos immoo balbala dur ijaarame dallaa guddaa warra xaaliyaanitti ijaareedhanii karra isaa namumti fayyuma isaatoo yookaan banaadhuma isaatoo ofirraa dhiibee bahuu kan hin dandeenye guddaa jira. Isa illee sisaa haa ta'uu sun diigeetuma ba'ee jechaadha. Tooftaa garaagaraatiin geetuu baqqalaa wajjin walii galanii namoonni illee akka itti dammaqanii warra wajjin galan keessaa gartee himuu hin dandeenye yookaan shokoksanii wanta gochuu hin dandeenye tooftaa isaanii maluun raffisanii namoonni sun akka hirribaa keessaan kaanitti raffisanii halkan balbala san bananii ba'anii deemanii jechuudha. Ani sachan jira hojii sachuma keessuun jira. Sansani nama jabaadha dhugumatti namoota yaadatu nama akkasiiti ijoolleen jajjabaa nama dhugaa malee mana hidhaa keessa dararamaa ture an akka Urgeessaa Daammanaa fa'aa kan akka Guddisaa fa'aa warruma Urgeessaa wajjin hidhaman fa'aa jechuudha. Kan akka Lachiisaa fa'aa Lachiisaa Sarmuu fa'aa achi keessa turanii achi keessaa ba'ee namni kun amma Fedhasaa Geetaachoo fa'aa wajjin ijoollee ciccimtuu achi keessaa gadi ba'anii barnoota isaanii galmaan ga'anii nama akka gaariitti ammallee jireenya isaanii gaggeessaa jiruu fi qabsoo kana keessatti kallattii danda'an hirmaannaa godhaa jiran namoota 2-3 jechuu hin danda'u nama baay'eedha. Namoonni maqaa yaadadhuu fi walitti dhiyaannee ammallee wal dubbisaa jirru namoonni akkanaa kun nama sirriitti yaadadhu nama barnoota isaaniitti illee cimoo fakkeenyaaf Lachiisaa Sarmuu nama naannoo Midaaqanyitti dhalate Fedhasaan illee akkasuma Lachiisan nama argitee qabxii olaanaa galmeessisee barnoota fayyaatiin yuunivarsiitii Haromayaa irraa eebbifamee amma magaalaa Finfinnee jiraatan akka fakkaate akkasitti hin beeka namoota akkasii fa'aa yaadatu nama diinni karaatti nu jala hambiftee oolte ijoollee ciccimtuu akkanaa kana nan yaadadha jechuu barbaadudha.
Tole gaafa murtiin umurii guutuu sirra darbu maal sitti dhagahame beektee turte akka waan isaan waan akkanaa kana sirra dabarsan maal sitti dhagahame gaafa dhaddacha irra teessee gaafa. Kana murtii umurii guutuu keeyyata biyya sanii yakki kun gargar bahee jira hin beektaame. Adaba yakkaa irratti 539 caa jalatti yoo si himatan murtii du'aatiin si adabuu hin danda'a manni murtii. Keeyyata kana 539 caa amma hojii jijjiirame beeku gaafas namni kana jalatti himatame yookaan du'aan adabama yookaan umurii guutuudhaan adabama. Hanga dhumaatti keeyyata kana yookaan immoo chaarjii ittiin himatan kana nurraa waan hin jijjiirree fi murtii jabaan akka nurratti murtaa'u numa beekna. Ta'us sodaa wayituu hin qabnu maaliif hiriyoonni keenya kaan lubbuu wareegamaniiru kaan illee barnoota isaanii dhiisan namni baay'een rakkoo adda addaatiif saaxilameera kaan qaamaa irratee jira guutuu Oromiyaattis waan deemaa jiru waan beeknuu fi wanna gas nu raase hin jiru akka nutti murtaa'u nan beeka nan yaadadha Tasfaayeen Boogaa gaafas waan naan jedhe ani abjuu wayii argeetti himnaan gurri koo waan tolu dhaga'u du'a nutti murteessiti ilaala jarri kun naan jedhe akkuma hin jedhe murtii umurii guutuun nutti murteessanii onnee wayiitti nu keessa jira malee wanni sodaa wayii nurraa calaqqisee hin jiru. Gaafas na yaadadha mana murtiitiin harka baasee gaafii gaafachuudha jennaan gaafii gaafachuuf miti yaada kennuudha kaanan deebis harka kee gaafii deebiin dhorkaadhaan aan jedhe abbaan seeraa tokko abbaan seeraa akka malee bitamaa ta'eetuma uummata Oromoo miidhuudhaan beekamu achitti Moosisaa Dabaloodha majaarsa tokko daanyaa gidduuti namni kabaja daanyaa gidduu jechuun sadi ta'anii taa'uun gidduu sun warra lamaan sanirra yaadan hin caala jechuudha natti fakkaata. Deebis harka kee gaafii deebiin dhorkaadhaan aan jedhee fuula natti guurrani waan tokkollee shakkine hawaasni guutuun dhaddacha gara walii gara Awwaarootti ijaarame san mana murtii san ture manni murtii sun nurratti murtee gurguddaa akkasii dabarsuu jalqabe achitti jechuudha lafa sanitti mana murtii dhaddacha haaraa ijaarrata sanitti gaafa inni akkas naan jedhu sodaa tokko malee nanillee dhorkaa kee dhiisii amma dhaggeeffadhu hin jedheeni akka carraa poolisiinis jidduu sanitti nattu taalee nan dhoowwine uummanni sin caqase ati nuyi barattoota Oromootitti dhugaa jiru hawwaaltee sobaa fulaa saaqxee umurii guutuu nutti murteessuu keetiif galatoomiin jedheen garuu har'as borus uummata kiyya Oromoo fi biyya kiyya Oromiyaadhaaf duudhaaf qophiidha kaayyoo kiyyarraa umtuu nan deebisu uummanni illee jecha kana akka yaadannootti qabadhaa hin jedheen namoonni baay'een dhaddacha san keessa jiru namni qaaman beekullee jiru waan dhaga'uu dandeessu jechaadha borullee atumtoo gaafatte ifumaan ifan ittime kaayyoo kiyyarraa umtuu nan deebisu biyya kiyya Oromiyaa fi saba koo Oromoodhaaf borullee nan du'a kaayyoo kiyyarraa umtuu nan deebisu jennaan namni baay'een jecha kanaan akka malee shororkaanii boo'anii gaddanii jechuudha. Tole mee gara haadha abbaa keettis deebisa akkam ture haadha abbaan kee almost waggaa kana hunda osoo isaan dhufanii yoo ilaalan malee arguu hin dandeenye umurii ijoollummaatti isaan biraan deemte mee maal jechaa turan warri kee waggaati achi ture. Kanarratti maatiin kiyya zararamaniiru yeroo manani yeroodhaaf jalaa miliqee hin qabamin illee haadha kiyyas jaartidha dulloomanii jiru waggasillee biyyoon isaanitti salphatu ammaaf lachuu lubbuudhaan hin jiranii waa'ee kiyyaatiif baay'ee dararamaniiru mana hidhaa keessatti illee barbaadanii nama gaafachuudhaaf rakkisaadha reediyoo faanatiin illee murtii kana dabarsaniiru namni reediyoo irraa dhaga'ee jira nuyi barattoota kanarratti murtee umurii guutuu akka murtaa'e raadiyoo faanarraa dhaga'an jedhanii namni gabaa keessatti walitti odeessee maatiin keenya illee gaddanii baay'ee rifatanii turan jechuudha. Kanaaf haa ta'u malee abbaan kiyya nama jabaadha nama waan akkanaa kanarratti hin laafne mana hidhaa keessatti illee deddeebi'ee sirriitti innis na gaafachaa tura maatiin kiyya. Dhumarratti gaafa dhufee murtii kana dhaga'u akka malee an abbaa kiyya irratti imimmaan argee hin beeku maaliif hin obsaa yoo namaaf illee gadde hin gadda malee imimmaan buusee gaafa inni imimmaan ija isaa irratti arge gaafas ture. Akka malee rifatee jabaa dhukaa qeerrantii koomaa gochuu hin dandeenyu waatu jabaadha jabaa dhoobsi homaa miti nama mootummaa murtee umurii guutuu isinitti murteesse kun ofiifuu umurii guutuu abbaa jiraatu waaqatu beekaa
jabaa dhoobsi naan jedhee na jajjabeessee boo'ee na biraa deeme. Tole booda akkamitti baate hidhaa jalqabaarraa? Booda wantichi wal dha'aadha. Maaliif waan sobaan qindeessanii namoota argitee na yaadadha ragaa sobaa maallaqa fudhatanii kaan qawwee kennaniifi namoonni kaabinoota waan san qindeessan keessaa namni akka Araarsaa Iddoosaa jedhamu ammallee hanga dhiyeenya kanaatti aanaa jalduurra nama dararaa kan ture qabamuu kiyya yeroo lammataatiif isa dhiyeenya kanaallee kan na qabee poolisii wajjiniin deemee gara miidhaan irraan ga'anitti deemaa ture nama saniin. Karaa biraatiin namichi tokko amma lubbuudhaan hin jiru natti fakkaate nama Jaalataa jedhamu kaabinee aanaa jalduu san ture dhimma nageenyaa moo maal hoogganaa turedhanii ijoollee sobduu argitee faayidaadhaan bitamtu nama akka Eebbisaa Galaayee jedhamtuu fi nama Galaanaa Giree jedhamtu namni tokkollee achuma jiraata magaalaa sanii kan jiru Milkiisaa moo Milkeessaa nama jedhamu tokko ture namoota akkanaa kana ragaa sobaa qindeessanii ittiin umurii guutuu nurratti murteessanii jechuudha qawwee faa kennanii fi mindaa faa kaffalanii fi maallaqa harkatti kennanii fi waan baay'ee ture namni sunillee hidhamee odoo nan beekin tooftaadhaan akka waan baay'ee irraa odeeffadhe faa tarii yeroon nun ga'u waan nama ajaa'ibu ture namni ragaan irratti ba'ee na hiisise keessa namni Eebbisaa Galaa jedhamu sun ijoollee kaan tasfaayeedhaa fi nama kaan hin beekee ijaaraa faa nama kaan fuula beekee ana akkasumatti na irraanfatee nama biraa fakkaadhee maqaa biraa itti madhee wajjiniin gara guyyaa 5 olii gara torbee tokko waan ta'u haasofsiisaa ture waan akkasii ture waan dhugaa jirtullee halkallattii irraa qulqulleeffachaa ture jechuudha. Akkas ture. Tole akkamitti baate lammata deebitee akkamitti dambe? San irratti haalli ba'uu keenyaa kun waan argitee gidiraadhaaf sobaan guutame waan ta'eef haala tokko tokko namoonni hoggassi nu wajjin mana hidhaa keessa ijaaranii fi guddataa badhaadhaa haala turanii galmee isaaniitti mirga ofiitiin deddeebi'aa turan Oromiyaatti ergasii dhufanii hidhamanii immoo lammata jechuudha. Waan san jala bu'anii haala waliyyannoo keenyaa kanaan laalee wanti ragaan waan jiru waan sobaatu wal dha'a. Namoonni tokko tokko yeroo tokko tokko murtee mataa isaanii fudhatanii yookaan itti gaafatamummaa mataa isaaniitiin yeroo dhugaa itti murteessan numa jira jedhee nama galmee san irratti nama abbaa seeraa Laggasaa Birraasaa jedhamu dhugumatti galateeffachuun barbaada jechuudha. Peejii yookaan immoo fuula 27 murtee harka isaatiin akkanatti qalamaan barreesse sirriitti qo'atee gara ji'a 8 ta'u qoratee murtee kana keessaa dhugaa jiru fuudhee murtee kana kenne jechuudha. Namni sun abbaa seeraa mana murtii waliigala Oromiyaa ture jechuudha. Waliyyannoo keenya namni ilaalee gaafas murtee kana kenne keessaa sun nama jalqabaati natti fakkaata. Isa maqaasaa hoggaan achirratti argu dhuguma namni yeroo tokko tokko dhiibbadhuma wayyaanee jalatti illee ofitti amanee numa hojjeta haala tokko tokko waan jedhuu fi dhugaanis keessa jirti. Kanaaf akkasittiin hidhaan nurraa salphate. Hidhaan nurraa salphatee nurraa gadi sissiksanii murtee umurii guutuu sanirraa booda hidhaa irraa nu salphate san immoo finneetuma achi keessaa baane jechuudha. Hoggaa meeqa hidhamte walii gala? Ani walumaa galattuu bara 2006 irraa haga 2011 gara dhumaatitti kan hidhame jechuudha. Tasfaayenis akkasuma naannoo gara waggaa 7 hidhamee jechaadha. Akkasitti hidhamne warri kaanis akkasumatti wal jalaan akkuma murtee keenyatitti hidhaa kana hidhamnee finnee achi keessaa baane jechuudha. Tole hidhaa irraa baatee barnoota deebitee qabxee bareedaa fiddee yuunivarsiitii seentee mee haalli yeroo akkam ture? Haala barnootatti wal qabatee gaaffii natti na gaafatte achi baatee akkamiin barnootatti deebitee haalli barnootaa akkam ture gaariidha. Achi keessaa bahee sila agartee waan diinni irraa nu dhaabde kana addaan kuteetuma injifatamee dhiisuun barbaanne haamileen na bu'ullee haga feellee yoo ta'e barachuudhaaf murteessitumanii akkuma mana hidhaati gadi baheen kutaa 10tti deebi'ee gaafa hidhamus ani kutaa 10 keessa hidhame ture. Achi baanan ji'a tokkorran turre mana barumsaatti hin deebi'ee mana barnootaa keessatti baras kutaa 10 qoramee sadarkaa piripaaraatooritti darbee kutaa 11 yeroon achitti barachuu jalqabu
ammallee namni akka ammasiin jedhee kaabineen sun namni Araarsaa Iddoosaa jedhamu sun dhimma nageenya aanaa jal'uurraa akka hojjechaa ture. Inni poolisoota natti erguu na doorsisuu bilbilaan na cinquu waan akkasii obseetu odoon barnoota koo baradhu guyyaa tokko achi 2005 akka lakkoofsa biyya sanii ji'a sadaasaa keessa na qabsiisanii federaala deebitanii miidhaa hamtuu narraan ga'anii Ambootti booda toorchii na godhanii akka malee na miidhanii gadi na lakkisanii sanis xiqqoo yaayyalamee mana yaalaa ture. Barnootatti deebi'ee dubbiin jajjabduu ta'uu ishii beeknan barnootumaan baradhaaf sodaadhaaf miti barnootumaan baradhaadhaaf kutaa 12 immoo achi kutaa 11 achitti xumure kutaa 12 immoo Buraayyuutti jijjiiradhee achittis dhodhokachaatuma baradhe. Achi booda immoo yuunivarsiitii Tigraay nagee Addagiraat yuunivarsiitii kan jedhamu nagee yuunivarsiitii kanatti dhaqee baradhee barattoota Oromoo qindeessuu akka barnoota wal gargaaran akka diinagdeedhaan wal gargaaran akka waan hundaan wal bira dhaabbatanii haamlee walii kennanii fi barattoonni Habashaa kun yeroo afaan isaanii haasaa deeman an keenya yoo xiqqaate nama 1,000 hin ta'u sodaatu barataan Oromoo meeqatas jiratteetu tilmaamuudhaaf mas rakkisutti ture jechuudha achi. Saniif barattoonni achi turan hin beeku. Sirriitti jabaadhee ijoollee kakaasee irratti hojjedhee barattoota Oromoo walitti fidee gaafa ijoolleen akka wal qarqaaran barnootaan dinagdeedhaan lafti fagoodha. Yoo xiqqaate kiiloomeetirii 900 ta'a Finfinnee irraa lafti fagoodha. Dinagdee faa rakkatee nama boqonnaa faa galuu dadhabee achitti hafu jira jedhanii na gaddisiisanii. Waan sassaffuruudhaaf yeroo nagaadhumaaf hojjennu pirezidaantii yuunivarsiitii sanii na waamee na doorsisuu lammata barattoonni Oromoo wal bira ga'anii jennaan ati ergama dhuftee abaawwatu si ergee wanegiidha maal jedhee na doorsisuu natti deddeebi'ee jennaan mala maladhee bara isa taanu namichi suni akka amma deemtu kanatti barattoota Oromoo qindeessitee waliin siyaasa barsiifta yoo ta'e nagaanan eebbifamee asii gala jettee hin yaadinii naan jedhe. Malee doorsisuma isaa saniin salphisee yuunivarsiitii san jijjiiruudhaan dirqamne gaafa inni akkana jedhu waa'ee hidhamuu kiyyaafaa kaasee gaafa inni gaafatu akka inni baagiraawundii kiyya qorate waan nu baddeef daddafee yuunivarsiitii san jijjiiradhee Bulee Horaa dhufee jechuudha. Bara 2015 gara dhumaa jechuudha. Gara yuunivarsiitii Bulee Horaatti jijjiiradhee osoon hin turin naannoo ji'a 4 kana hin turu fincilli maastar pilaanii didee jabaate waan biyyaa waan ta'eef duras coollaa roobaan badaduu waan Oromoon jedhe sanii fincila keessaa hafuudha namaan na fayyadus keessaa hafu waan hin dandeenyeef nan hirmaadhe sanirraanis kan wal qabatee waan duraa wajjiniin akka sadarkaa ishii dhumaan amiidhuudhaa kaa'anii fi na qabanii akkan harkaa dhiqee biyyaa qabu. Tole haala sana akkam jalaa mana gittee alaamaa tokkoon jalaa baatee dhaan qabamtee kanaa barattoota keessa dukkana keessa huccuu fudhachuudhaaf gadeemte. Mee waan sanatti akkam ture? Haalli miliquusanii barattoonni keenya walitti signu na tumsaniiru. Haalli isaan achi bakka biiroo pirezidaantii na tursiisanii halkan achi keessaa na fuudhanii gara biraatti na dabarsuudha adeema sun naa galee jira jechuudha. Maal si godhuuf ture eessa si geessu ture silaansa? Waan na geessutu natti fakkaanne maaliif kanaan dura hidhamtee umurii guutuu sitti murtaa'e akkamitti barumsatti deebitee waan hin barbaachifne namni umurii guutuu nutti murtaa'e yookaan odduun itti murtaa'e yoo mana hidhaa keessaa ba'e barachuudhaaf mirga qaba. Silaa gaaffii akkasii nama gaafachuun hin barbaachisu. Poolisii magaalaa Bulee Horaa keessa itti gaafatamaa waamanii na bira teechisanii akkanumatti na laalee na biraa ba'ee kaabineen tokkos ture hamaa wayiiti. Isaan haalli isaan achitti mari'atanii achi keessa guyyaa kan na qaban yuunivarsiitii keessa biiroo pirezidaantii na tursiisanii halkan achi keessaa gara sa'aatii 2tti yeroo siqu dukkana na fuudhanii deemuudha kaasuun beekamaatti akka hidhaadhaan taane natti mul'attee jechuudha. Maaliif uffata fa'aa baafachuu waan barbaachiseef hin beeku. Maaliif akka nama nagaadhaan uffata isaa fudhatee achi keessaa yookaan halkan uffata isaa fudhatee badee
jedhanii gabaasuudhaaf haa ta'u wanti sun rakkisaadha. Sanii fi jabaadheen harkaa miliqee ijoolleen na tumsaniiru gamoorra ollee yeroo isaan achiin nu eeganitti ijoolleen tumsa naa godhanii. Huccuu fudhachuu ol galte? Huccuu baasinaan jedhanii huccuu baasuudha toleedhee ol seenee achiin fiigee mooraa san keessa hanga danda'an fiiganii dhaqanii magaalaa jeeqanii magaalaa keessatti akka baajaajiin olii gadi fiigne godhanii sakatta'uudhaaf baay'eetu ture. Namni keenya namni jajjabaan jiru barsiisota keessas jiru. Barsiisota keessa namni akka mootii xaafaa nama jabaadha hiriyaa kiyya. Leekcharaadha inni gaafas yuunivarsiitii sanitti jijjiirachuu yuunivarsiitii illee isattu naa qarqaare nama jabaadha. Haala miliquu kiyyaa san irratti namni akka Darajjee Hundee nama jajjabootu jiranii na tumsanii ijoolleen illee jiru hedduu isaanii jiru maqaa isaanii hundayyuu dhahee fixoon baadhe akka komii hin taaneef maqaa beeku isaan wal beekna wal dubbisaa jira hundi isaanii na tumsanii namoonni icciitii bakka nani jiru beeku bakka nani dhokadhee achi keessa bubbulee tooftadhaan loltuu achi keessaa dallaa eegan keessaa warra humna dafee qaqqabaa jedhan kanaaf okkara bittinneessa jedhan kun dhaqanii doormiirra siree kiyyarra bulanii dookumantii kiyya lookarii keessatti eegaa bulan. Ani battala sanitti furtuu itti kennee lookarii keessaa dookumantii kiyya ba'ee isaan naannessanii gara biraa dhoksanii akka naa fidan ijoolleen hin beeku jechaadha. Ijoollee ciccimtuutu achi jira kan akka Biqilaa, Darajjee fa'aa ijoolleen daandii na buusanii akka miliquufillee waggaa isaan asiin na ari'an na duuba deemanii achiin na tumsanii akkan jalaa ba'uuf tumsa godhan ijoolleen jajjabduutu achi ture. Barsiisonni jiru. Qaamni hawaasaan itti baqadhillee gara uummata gujiittan baqadhee jaboodha uummanni gujii. Uummata lubbuu kiyya na baraareef yeroo hundumaa waan garaagaraatiin na tumsan sirriitti afaan guutee dubbachuu kan hin danda'u. Uummata jabaa, obboloota gaarii, namoota jajjabootu na tumsaa ture jechuudha. Namni gaafas yuunivarsiitii san keessatti balaa kana narraan gahuudhaaf itti qophaa'ee viidiyoo OMN dabarse irratti suuraa kiyya kophaatti baafatee sadarkaa Finfinneetti olii gadi deemee argisiisaa turee fi na ajjeechisiisuudha natti waame namni Abdulqaadir Useen jedhamu tarii bara isaa eeggatee gatii isaa argachuu danda'a. Yuunivarsiitii sanitti pirezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaa ture jechuudha gaafas Abdulqaadir Useen Gammadaa namni jedhamu nama sanii jechuudha. Kanaaf bifa saniin jalaa miliqee magaalaa Bulee Horaa keessatti bifa jabaa ta'een jala dhokadhee tumsa nama sabboontota Oromootii fi gara namoota jaallan qabsoo ta'aniitti yeroo hundumaa waan garaagaraatiin na bira dhaabbatan uummata gujiitti jala miliqee lubbuu kiyya olfadhe jechaadha gaafas dubbii jajjabduudha. Okay. Mee gaafa sana gogaa baqattu qawwee fudhattee illee kophaa kee bosona bulteen dhagaye waan sun akkatti. Sani silaa beeki haalli baqannaa kun hanga biyyaa fagaatan kanaa miti haala tokko tokkotu nu rakkiseetuma waan akkaataa ittiin falmannu kanatan mana jabaatee walitti nu dhufuu dide malee ammuma dhiibban diinaa baay'atu namni jabaatee wal qabatee falmata. Gaafas warri gujii warri itti baqadhe guyyaa argitee qawwee natti kennanii qawwee illee qabadhee bosona keessa isaanuma bira naannuma isaan jiran ture achuma bosona keessa fa'aa kophaa kiyya bulee haala san dabarse haalli sun rakkiftuudha bakka bakkatti na dabarsaa buna isaanii keessa lafa fagoo na oofanii na jiraachisaa waan garaagaraatiin na tumsanii maallaqaan waan garaagaraatiin lubbuu kiyya na oolchuu danda'anii haalli sun jajjabduu. Gara Naayiroobii akkamitti dhufuu dandeesse? Karaan kun hamaan turre? Karaan kun hamaa ture. Gara Naayiroobiitti dhufuudhaaf karaan hamaa ture. Namootuma nama siin jedhe kanatu yoon tari haalli ammaatti somaa abdiin kennisiiftu maqaa isaanii hin dha'uufan malee namootuma nama siin jedhe kanatu namootuma gujii keessaa kanatu namoota jajjaboodha. Namoota gaafa adda bilisummaa Oromoo keessatti dur gahee adda addaa qaban turanii nama jajjaboo turanii nama namni beeku nama agartee xulaa duubee jalatti faa guddate dhiira jajjaboo turanii maallaqaanis haa ta'u karaa beeku waan hundaan na tumsanii karaa kanaan waan sirriitti akka na barbaadaa jiran odeeffannoo argannee fi daangaa naannoo shaniitiin karaa daangaa mootummaa naannoo Somaaliitiin nageellee Booranaarran akkasitti gara Naayiroobii na seensisuu danda'a.
Tole mee walumaa galatti mee jee Oromoodhaaf yookaan immoo saba keessatti jettee waan hedduu taate ijoollummaa irraa qabdee kaayyoon asitti san hunda miidhamte yookaan si qofa barattoonni Oromoo si dabalatee jechuudha. Wanti sun amma maal irra ga'e akkamitti ilaalcha akkamii qabdamee waan sanii? Deemsi qabsoo Oromoo gara dhumaatti as siqe malee waan goolabamee harka maratanii keessa galanii ta'an hin jiru. Dhugaa dubbachuuf nama baay'ee itti dhabnee goota meeqa itti dhabnee nama beekaa ta'e nama amma jiru kana bakka bu'ee biyya kana geggeessuu malu nama hedduutu itti wareegamu. Suni sadarkaa dhumaatirra hin geenye hin hafa tokkummaadhaan immoo Oromoon bakkaan ga'a jedhee tan abdadha. Bakkaan ga'ama uummanni Oromoo hin bilisooma waan agartee itti miidhamne waan qaamaa qalbiidhaa itti cabne kana akkanumatti akka hafuu miti. Maaliif gaafa duraa fincila jalqabne kana hin beektaa gaafa sirraa kaanee yoo amma fudhannee ilaalle garaagarummaa guddaa jira. Jijjiirama amma dhufeedhanii warri kaan ittiin argitee waan hin taane hafarsee habashaa mataa ol qaqqabu kanallee barattoota Oromootiif uummata Oromootitu hadheeffatee falmee fide malee namni qaama amma biyya bulchaa jiru kana OPDO namni aangorra ol baasuudhaa qabsaa'e tokkollee hin jiru. OPDO'n diina Oromooti. Namni amma ol baasee aangorra isaan kaa'ee akka isaan aangomsuuf qabsoo geggeessa hin jiru. Tarii carraadhuma argatanitti fayyadamanii amma immoo olaantummaa habashaa daraarsuudhaaf uummata Oromoo irratti fe'uudhaaf haa tattaafatanii isaanis hin milkaa'an malee qabsoon Oromoo kan dura itti miidhamne kan namni meeqa itti bade kan lubbuun meeqa itti bade kan namni meeqa lafee isaatii itti cabee dhiigni isaa itti lole dhumarra galma ga'a. Yeroo dhiyootti waan galma ga'u fakkaata. Maaliif jijjiirama kanaan dura jijjiirama yeroodhaan afaan guuttattee waan dubbachuu dandeessu jijjiirama kan fide uummata Oromooti. Gaafa shiiwwan kursii guuttee waan garaagaraa durgoo herregattee olii gad deemtee garaa gabbifattee jiraattu barataa Oromootitu itti hidhamee itti kolaafamee itti harkaacitee waan meeqa ta'ee jijjiirama kana asiin ga'e. Gadda sirba ho'e keessa itti gorteeti har'a dhaadatti malee wanti qaamni amma biyya hooggansa biyyaarra jirtu kun uummata Oromootis waan bakka buutu hin qabdu. Kallattii ishiin ittiin deemtu kanaanis uummanni Oromoo waan bilisummaa isaa gonfatu miti. Karaa nagaatiinis haa ta'u karaa fe'eenuu uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeeffatee bilisummaa isaa ijoollee isaa itti dhabe kana galmaan gaachuudhaaf tokkummaadhaan tattaafachuu qabaan dhaamsa kiyyaa jechuudha.